Kabajamtoota waliiftuu bakka mooltanii akkamiin sa'aatii fi daqiiqaa kana geessanii nuti nagaa keenya galata Waaqayyoo isinis baga jiraattanii sa'aatiin guyyoonni oolman akkamiin darbe nu bira martisaa nagaa galata Waaqayyoo isinis akka nagaa taatan immoo abdiin qabaa. Egaa guyyaa irrattis immoo viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Warroonni mana waliiftuu bifa haarawaa taatan subscribe like share gochuudhaan kabajaan maatii nuuf ta'a. Warroonni immoo kana dura nu waliin turtan galanni keessan guddaadha jecha hanga xumura qophii keenyaatiin waliin ta'a. Wanta babbareeda wanta barumsa irraa argattan akkasumas immoo wanta isin fayyadu isinii qabannee dhufnaa eeyyama rabbii hoo ta'e kanaaf nu waliin turaa isiniin jenna. Guyyaa irrattis gaa akkuma agartan viidiyoo haaraadhaan dhufee jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa rifeensa kiyyatti wantiin godhee agartanii jirtu bishaan ruuzitii fi mismaara yookaan immoo qorumfuudha akkamitti akkam fayyadamee argitanii jirtu. Akkasumas immoo iddoo afuritti mareetiniin akkanumatti bulchaa jedheen ture akkasumatti bulchee har'a immoo nan hiikee jechuudha. Akkuma agartan kinoo hiikaa jira. Har'a immoo walumaan dhaanna rifeensi kiyya yeroo hundaa quxuxurii yoon dhaadde bareeda. Akkasumas immoo quxuxurii tola dhugaa dubbachuudha bareedina bichaa osoo hin ta'in caccabaan isaa fuulduri isaa caccabaa qaba. Akkasumas immoo yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadheera rifeensi kiyya parmiidhaan waan miidhameef caccabaa horatee yeroon quxuxurii yookaan immoo fufurdisee dhaadde fooyyee qaba. Kanaafuu har'a akka quxuxurii walumaan dhahanna. Isinis warri akka carraa ta'eetoo yeroo qabdan koottaa walumaan shurrubbaa dhaannaa isiniin jechuufani baazaween akkasumaan hiiketti walitti qabe hin fillee caafin isaa waan wal qabe fakkaata. Garuu badaa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee na fayyadee jira. Tokkoffaa avokaadoodha rifeensa kiyya kan na fayyadee. Lammaffaa immoo bishaan ruuziitii fi mismaarii yookaan immoo qurunfuudha walitti dafisee caafii isaatti dibee amma yeroon firu dhugaa dubbachuudha hin harca'u. Ani yoo xiqqishaate torbee lama waan akkasii guutu ergan akkasii fayyadamuu qabe maali wanta tokko ofii kiyyaa fayyadame yoo na fayyade isinis hin fayyade jedhee waan amanuuf sin biraan gaha malee yookaan yaade yookaan hin taa'ee dhuman hin fayyadamin tilmaamumaan sin biraan hin ga'u. Kanaaf torbee lama waan akkasii guutee jira. Amma tokkoo miti baay'ee fooyyee qaba maaliif yeroon firu hin harca'u yookaan immoo hin ciccitu jechuudha akka goggogiinsa isaatiin. Kanaaf mee walumaan quxuxurii dhaanna. Isinis nu waliin turaa hanga dhumaatitti viidiyoo kiyya like godhaa. Hiriyoota keessan biraanis gaa share godhaa. Yaada keessan immoo koomentii irratti naakaa. Yoo Waaqayyo eeyyame akka hundumti keessanuu hin beektanii gola haadha ormaa baay'ee nutti mijatu. Kanuma kanaaf viidiyoo adda ta'e hojjechuu hin dandeenye. Yeroo gabaabaa keessatti yoo Waaqayyo nu gargaaree yoo Waaqayyo nuuf eeyyame wanta addaa viidiyoo babbareedaadhaan wal agarraa. Isinis immoo nu waliin turaa maatii nu ta'a. Kabajaan mana keenyatti makamaa isiniin jenna. Mee walumaan ilaalla. Ani filaa kana kaleessa isinitti agarsiin ture kanan fayyadama. Kanaafuu jennaan hanga dhumaatti nu waliin turaa. Walumaan ilaalla walumaan dhaannaa jechuudha shurrubbaa. Kanoo haaluma kanaan addaan fudhadhaa jechuudha. Baazawee rifeensi kiyyaa hin butamaa hedduusaa jechuun caafin isaa yookaan immoo rifeensi walumaa galatti yabbuu waan ta'eef hin butamu. Garuu amma kanatti viidiyoo irratti yoo mul'atu baay'ee gabaabaa fakkaata. Normaalidha garuu badaas gabaabaa miti badaas dheeraa hin jedhamu. Kanaaf akkasiniin jedhaa. Haaluma kanaan kinoo erga addaan fuudhee booda sitti mul'atee abdiin qabaa. Maaliif ala taatan viidiyoo waraabaa jira. Sababni isaa yoo mana ijoollee immoo manatti baay'ee namatti hin tolu hundi keessan immoo ni beektu. Xiqqoo ishii qilleensatu jira. Sagalee qilleensaatiif immoo dhiifama sin gaafannaa jechuudha. Kanaaf caafii isaa fuuldura isaatti mataa waan harkifamu jennaan badaas harkisuu osoo baanne bareedadha. Kinoo haaluma kanaan jechuudha. Ani baay'een harkisu maaliif inni kuni hin buqqa hin haa bareedu jennee yoo nu harkisne dhaayisee yookaan bareedina isaa san laalla malee yeroo hiikkannutti buqqaa'insa isaa yookaan miidhama isaa san nutti mul'atu waan ta'eef badaa osoo harkisuu baanne yeroo dhahannu rifeensa keenya baay'ee bareedaa jechuun barbaada. Kanaaf ka haaluma kanaan kinoo kanatti
shurrubbaa keenya dhaanna jechuudha. Kuni keessattuu kunuunsa shamarran obboleewwan koo warra shamarraniiti. Ni beektu kaa dubartiin rifeensan bareeddii jedhama. Waan akkasii jedhamu kaa garuu dhugumas immoo jechuun dubartiin takka amma feetes yaa bareeddu amma feetes immoo yaa fokkistuu namni baazawee namni waaqayyoon uume namni kamuu fokkisaan hin jiru. Namni kamuu bareedidha maaliif waan hundumaa wajjinu kennaa kamuu wajjinu bareedina kamuu wajjinu rabbitu nama uuma. Kanaafuu jennaan gara caalmoo kan nama bareessu rifeensa. Kanaafuu rifeensa keessa kunuunfadhaa. Keessattuu warri akka kiyya biyya hambaa keessa jirtan nam beeka ofii kiyyarraayyuu kaasee nam beeka. Baay'ee namatti hin tolu, baay'ee namaan mijatu, haalli isaa baay'ee rakkisaadha. Yaa ta'uyyuu malee bakka sa'aatii keenya sa'aatii hirriibatirraa sa'aatii keenya fudhannee yookaan yeroo keenya qusannee kunuunsa keenya, kunuunsa rifeensa keenya, kunuunsa qaama keenya yaa eeggannu. Jecha hin qabu dubartoonni biyya Arabaa yookaan shamarran biyya Arabaa eenyumaa olii nam beeka. Hundi keenyammoo tokko tokkodhaan of beeknaa maaliif jireenya keenya tooftaadhaan jiraanna nuyi. Akka baay'ina hojiitii akka jiru biyya hambaati jiraatamuun in ulfaata dhugaa dubbachuudha. Garuu nuyi bakka tooftaadhaan waan jiraannuuf wanti hunduu nuti salphataa. Jabaadhaa, rifeensa keessan eeggadhaa. Sinin jechuun jaaladhaa kinoo akkuma agartan kana baazawii alattiin viidiyoo hojjechaa jira waan ta'eef hin daalachaa qilleensatu jira wanta akkasiiti. Kanaaf qulqullina viidiyootiif immoo dhiifama sin gaafannaa. Haaluma kanaan gaha hunduma isaa dhaadhee xumuraa jechuudha. Egaa kabajamtoota kiyya kinoo akkuma agartan kana haaluma kanaan dhaadha jechuudha. Quxuxurii kinoo akkuma jalqaba isinitti agarsiise caafii isaa ergan xumuree ittiin xumuraa. Caafii isaa akkasumas immoo isa kalee fayyadameen fayyadamaa jechuudha. Bishaan ruuzatii fi qurunfuudha. Baazawee amma guyyaa afurii xallaa jaa'u kan iddoo qorraa taa'e amma guyyaa afurii fayyada. Amma guyyaa afurii itti fayyadamuu dandeessu. Kanoo haaluma kanaan akka quxuxurii dhaanne jechuudha. Garana kana fixe jechuudha. Akkasumas immoo kunoo hin jabeessineen akkuma agartanii hin jabeessine. Sababni isaa fuuldura kanaan illee rifeensi kiyyaachi deemee reefu deebi'aa jira waan ta'eef akka hin buqqaane. Akkasumas immoo yeroon hiiku rifeensichumtu akka hin buqqaanedha jechuudha. Akkasumas immoo caafii kana nam fo'a. Amma yeroodhas viidiyoo ala taa'ee waraabaa waan jiruuf aduun dhiitee sababa saniif akkasumas immoo caafii kana nam fo'a. Ergasii immoo ispiree kalee hojjedhee itti fayyadamaa jechuudha. Kanaaf haaluma kanaan kinoo gartukkee kanas akkanatti dhaanna jechuudha. Shurrubbaa itti fayyadamaa. Shurrubbaa dhaadhaa, rifeensa keessan kunuunfadhaa siniin jedhaa warri shamarranii. Akkuma dura dubbadhe egaa dubartiin rifeensan bareeddi. Kanaan yeroon filee baay'ee hin harca'u isinitti himee jira. Amma immoo ergamni ruuzii fi qurunfuda fayyadamuu qabee innumaayyuu hin harca'u dhugaa dubbachuudhaafi. Haala kanaan ergan akkasitti filee booda nan dhaadhaa jechuudha. Kan akkanumatti haaluma kanaan adda fudhadhee gara kanas dhaadhaa jechuudha. Rifeensi keenya akka biqiltuuti. Hundumti keessanuu ni beektu. Biqiltuu yoo kunuunfame yoo gogellee ni jiidha. Ni deebi'a jechuudha. Yoo immoo hin kunuunfamin yookaan bishaan yoo hin argatin gogee badaa jechuudha. Akka muka qoraan abiddatti bobeeffatanitti goggogaa hundi keessanuu hin beektu. Rifeensi namaatis akkasii. Yoo kunuunfame wanti sababni inni hin deebineef hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaan amma rifeensi kiyya dhibbaan dhibbatti deebi'e jechuu hin danda'u dhugaa dubbachuudha. Garuu akkatti dhiifama akkatti parmiin deebise. Yoon isinitti himee yookaan immoo akkatti parmiin balleesse yoon kaase dhugaa dubbachuudha rifeensi kiyya baay'ee bareeda jira jechuu hin danda'a. Maaliif hundeedhaan irraa buqqise jechuu hin danda'a jechuudha. Parmiin miiccachuu hin danda'u. Yeroo miiccadhe nan filadha. Yoon filadhe immoo hin dhaabatu. Hundeedhaan filaadhaan irraa ka'a. Yeroon immoo goggogee jechuudha. Bishaan sun irraa goggogee kireemiitti dibee
sa'aatii sanitti goggogee ani filemooyyuu ittumaa immoo cimsee ni arraggafama yookaan immoo ni ciccita jechuudha caafin isaa. Yoon akkanatti dhaadhe harka kiyya keessa akkanatti harka keessa loosee yoon dhaadhe harka kiyya wajjin bu'aa baay'ee makaraa meeqatti baay'ee miidhama qaba keemikaala baay'ee of keessaa qaba parmiin warri fayyadamtan akka koonii beektu. Kanaafuu jennaan irraa of qusadhaa wanta mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenyu yookaan wanta mana keenya keessa jiru fayyadamuu dandeessu. Viidiyoon baay'ee mul'achuu dhiisuu danda'a. Galgalaa jira yookaan biiftuun lixxee jirti. Kanaafuu irraa of qusadhaan ofii kiyya wanta na fayyada jedhee godhee wanta na miidheedha. Sababa sanirraa immoo amma garuu kunuunsarraan bakka anis baay'een kunuunsuu oolmaa ijoollee waliin oolaa yaa mana haadha ormaa keessa jirra. Haa ta'uyyuu malee yeroon argadhee qaqqabu kanattuyyuu amma tokko naa deebi'e jechuun nan danda'a. Sababni isaa akkatti badeessan yookaan immoo rifeensi kiyya akkamitti akkana jalaa ciccite wannan ofii kiyyaa beekuuf jechuudha. Kanaafuu ennaan kunuunfadhaa rifeensi yoo kunuunfame sababni inni hin dheeranneef sababni inni hin bareenneef sababni inni yoo muramellee hin deebineef tokko hin jiru. Maaliif ani inni barbaadu kunuunsa qofaa siniin jedha. Kanaafuu kunoo haaluma kanaan kaa shurrubbaadhaan quxxuriin immoo rifeensa deebisaa akkasumas immoo jala kan akkatti ciibsaniitu akka shurrubbaatti yoo godhaa kanaan caccabe wantoota akkasii deebisa. Kanaaf itti fayyadamaa shurrubbaadhaa kunuunfadhaa rifeensa keessanii. Guyyaa biyya lafaa kanarraa guyyaan keenya dhumellee gaafa duunu rifeensi keenya nu waliin du'a. Kanaafuu jennaan waan ofii abbaatu kunuunfadhaa siniin jedha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota koo haala kana shurrubbaadhaan xumurreerra jechuudha. Ani baazawii lallaafaan dhaadhee lallaafa yoo ta'e buqqoos akkuma isinitti hime. Kanaaf haala kanaan kinoo xumurannee jirra jechuudha. Akkuma isiniin jedhe caafii isaa kanatti jechuun gogiinsi isaa hin dhaabanne ammallee waan ta'eef ruuza itti naqachuudha. Ruuza qurunfuudha itti naqa caafii isaatitti. Kanaaf hundumti keessanuu turtii sa'aatii tokko hin turre keessatti deeqaa walakkaa hin turre keessatti rifeensa keessan yookaan shurrubbaa keessan kunuunfachuu dandeessu. Ani kinoo haala kanaan shurrubbaa kiyyaa dhaadhee jechuudha guyyaa har'aa. Kanaaf haaluma kanaan kinoo walitti qabadhaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo shurrubbaa kinoo haala kanaan dhaannee xumurreerra jechuudha. Haala kanaan kunuunsa rifeensa keenyaa eeggachuu qulqullina akkasumas immoo walumaa galatti kunuunsa rifeensa keenyaa eeggachuu salphaadha jechuudha. Egaa haala kanaan kinoo amma immoo baay'ee dukkanaa'es waan ta'eef viidiyoo nan xumura jechuudha. Sababni isaanis xumuradhee jira. Kanaaf ka viidiyoon kiyya guyyaa irraa kana fakkaataa ni jaalattan jedhee abdiin qaba. Kanaaf viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti immoo turtii gaarii galatoomaa viidiyoo kiyya hanga dhumaa ilaalaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti nagaatti turaa galatoomaa. Bye bye.